تو كواجان كم بين كركار مالي كركار موتي تقول لي أجان كم وجنين أتوكل جنو ربي رحمة ثانية قدو أبان جفار غافا أمني أمارا مكاني ناسا كاسي كان ديفا منا فقران وري أمارا تسمع أمارا يجورا كسا داما مارن بيكم بيكوان يورا كسا تيسي موجي كيسن غافا أمني أمارا bara kura saddeeshan tamaa jalqabee insa jalli zamana masaamitti jiran dhuguman seenaa dubbii keessa jira irra ciqilfatanii akka sana miidhanii argobbaa nu jalaa dhabamsiisuu kaanaan ummati argobbaa na dhaggeeffadhu argobbaa nu jalaa dhabamsiisuudha kaanaan oromoon argobbaa akka jiruun fudhatte akka jiruun argobbaa warra miidhaman argobbaan Harargee guutte na dhagaye argobbaan Baalee guutte na dhagaye argobbaan kafaa ummanni yaadi gaataa fudhate na dhagaye argobbaan Gommaa Jimmaa Shanangi beekee jirtu na dhagaye argobbaan yeroo ammaa kana keessa Limmoo fi Lubbaa Booriif Wallaggaan jirtu na dhagaye gaafa keessumaahuu anniyyi duraa jalqabee jechuudha Jamaalul anniyyiin duraa jalqabee gaafa roorroon sitti hammaatu Oromoon afaan bal'ifatteeti si fudhattee si liqimsattee argobbaa yeroo jedhamanu warri Harargee keessa argobbaa jedhamu warri Baalee keessa argobbaa jedhamu warri Jimmaan keessa guraabbaa jedhamu warri Kafaa keessa guraabboo jedhamu ummanni kun beektota hayyoota akka Sheekh Umar Siibbaa harkerraa murame fudhanne boo akka Sheekh Mahmud Quraaree sheekota beekama muftii biyyattii kana diinii of duuba deebisee akka inni jiraatu taasise achi as fidee jechuu kooti kaasa keessaa gaafa simannullee jara keenya gaafa simanna akka kana gaggeeffannu gaafa simanna akka kana gaggeeffannullee eenyummaa keenya wajjiniin takkaa takkitti ilma abbaa maccummaa kan koo jijjiirameeti miti isaafis yaada gurmuu kanatti Muhammadatiin harkatti balfitu baanna gurmuu kanatti sabummaa ambi biraan harkatti dadhabu baanna gaafa sana ummanni argobbaa gaafa jarri wanta godhatu sanallee naannoon keenya fuudhanneeti ambataasif of taasifannee gosa kenninee fi ganda kenninee waa tokko rakkoo tokko maletti arragaye ummanni ati addaa maqaa keessatti akkana ta'ee jettee tuttuqte baga tuttuqte annaa taateetta maaliif jennaan dikkoo rafnaqa dikkoo rafni of dagan baganuu dammaskiti baganuu haf ishoo galatoo biyaan immoo sin galateeffadha akka gaariitiin si galateeffadha maaliif jennaan yooki tun beekin qubatti keesse yooki beekaatuma qubatti keesse waan bakka ati dhaqaa jirtu himte bakka eegereetu sila kanarra carra argatte kanarra hiree argatte kanarra ballifatte kanarra bakka dhaqatu naadura bareedaa argatte keesse ijatti kaayyatte deetti dhaqaa jirtu sii gala yookiin moo jennaanii dhugumatti ani saba kanaaf yaadda jedheellee yaadutu saba kanaa yaadde bara amantiifis ni yaadda jedhee yaada gama kootiin bara kana keessa ijoollee haasawwan na jalaa makate waan arganne keessaa nu jala dhabamsiisoo hin qabu gaafa fakkeenyaa fi majlisa waggaa meeqa waggaa 22 gaafa Tigree ijoollee keenyatti murtaa'u majlisa hadda of danda'ee dhaabatu ijaaramee jira kanas beekaa labsii adda addaa kan maqaa amantiitiin nu baasuu danda'u labsii adda addaa kan maqaa islaamaa bakka bu'ee haasa'uu danda'u kanillee nuti amantiillee gargaarree bakka tokkoon ga'annaa sabummaa kanallee rurkatti waa tokko hin godhanu jennee abdannu bara kana keessa arganne bara kana keessa waan arganneesi nuti ummata adliidhaa deemu adliidhaa dhugaadhaaf deemna miti ejjeen dhugaa dhagaa liqimsi akka islaamaatti naasaa jira sii kanammoo akka islaam dhiifamanaa godha akka islaamaatti yeroo naasa'u akka ummataatti dhugumatti majlisa filanne tokko lammaffaa waggootii meeqaatama bara Mimiliki bara Maaroo bara Tafarii Mokonnin bara Jinni waan argitee kana taraa wal daddabarsaa dhuftee hunda isaa keessatti ijoollee mirga dhabnee akka dhabnee bakka dhabneetiyyi maaliin jiraataa turree yoo jettani waraqaa jireenya ayyamaan jiraataa turre ayyama maaliitiin hayyama iqaasa hayyama gargaarsa biyyattii keessatti Itoophiyaa la yemminoru muslimochi jedhamneeti jiraataa turre waggaa arfan darbe paarlaamaan biyyattii galatoomaa kaamaa bakka kanatti galatoomaa ka jara keenya wal faana isin hin dhabnan jenne bar bakka isin gaarii hojjettan gaariidha isin jedhaa irraa
isini galate fadda warri in galate fannu jettanu galate fadda bakka dugaan ta'e waliin qabna bakka madabira wajjin qabna bakka rakkoo bira wajjin qabna bakka roorrooba wajjin qabna bakka cinqii wajjin qabna ammoo bakka jarri dhugaa hojjetes wajjin qabna kama bakka hamaa qofitti jara kennine bakka dhugaa akka tirmaachuu dhimnu qabnu ijoollee waan jarri nuu kennani kana nuu kennitanii itti jennee itti himuuni dhugaadha ijoollee dhugaadha Parlama murteessee miti inni sadaffaan immoo inni tokko waldaa gargaarsarraa parlama biyyattii Itoophiyaa lakkii የኢትዮጵያ ሙስሊሞች nu jedhee galatoomaa kana galatoomaa yoo galatachuun hin barbaanne immoo namni dhugaa jirtu si liqimsuu hin dandeenyu jechuudha isii kana nu galatoomfadha lama birri waggaa dhibba eega gaafa baankiin nigdi baankiin Itoophiyaa keessa moo giddi baankiin moo ani beekwan eega maayini bakka commercial bankiin akkuma jirutti eega gaafa giddi baankii sataatu nigdi baankii sataatu wantumti baankiin umti biyyattii keessa birri achi keeyyan namari fudhachuu haqan qabnu irraa mirgan qabna birri achi kaayyachuu mirga qabna maaliif jennaan dhorkaadha ka mootummaa dhorkate birri mana kaayyachuu birri mana kaayyate waa hedduu balleessa birri mana kaayyate of eeggachuuf jecha addunyaa dhuba kun era addunyaati birri achi kaayyachuu malee fudhachuutti hiree dhabne kana gaafa gaan fooddaadhaan bane daawwitiin akka nuti keessumaa hin famnu achi kaamee immoo akkuma kana milikiin wa dubbin achi kaamee fooddaarra darbee immoo subsidiary kam of dande banki of dande yero amma kana keessa zamzam hijra ramis qamna jol qamna kana jala sarara utti maga barada argan akkana miti dikko isa kana gammadani jedhan jechuudha biyyi alana mooma jedhan dhufani harka waya jalaatini himbaayyatta yoo jedhani baayyachuu dhufa yaa jiran hillaafta yoo jedhani bari laftani le wayya bar utusi iti maal jetta isa jette ustaz maal jette sanan jedha turtani utu anati abbo bara dhinya kana caalchisan mardasan mahangasan barakana maliga makanifni olanan barakana marsinen wanakana tulaman maqaan keessan baay'ateera itti jabaadha ijoollee jechuuni bulchana Oromiyaa irraa eegadha barakana jalqabdaniitu baay'ateera jedheen inni nutti dhufummaa inni ba asa fuulduratti gara fuulduratti dhufaa jiru haasa'e malee waa biraatti miti himan isa gara fuulduratti niyyate sana hiitanii harkaa baate taa'am ijoollee jenna akka danuutti fudhadha garuu akkana qofa jedheen dhiisu jenna yookaan yoo ummata kanaaf yaadeera ta'e hadda akka ummanni silaa jabaattaniittu walii gala baay'achuu keenya ila asirratti wanti haasa'ame maal inni maqaa yahudotaati jedha maqaa yahudotaati sunuu kan moggaafate fakkeenya Shu'aybiin maqaa keenya maqaa yahudotaati Shu'ayb Haarun maqaa islaama moggaafataa jira malee ummanni biraa moggaafataa jiru maa jedhu maqaatti nimtuu maaliif jara kusattee lukufatti qubaan deeffattaan immoo nin jedhaa jiru maa isinisoo deen qaban hin jiru isinisoo bukoo keessantu yoo jira as qubatti quba qabuuni maal baasaa miti nullee garuu ummata gaggaariitti dhanne jedheen fudhadhaan hangama kotti ummata gaggaariitti dhanne waa tokkollee ta'u muhammadummaan keenyaan silaa waa tokkollee jechuun qabdu turte sila akka kootiitti tungursaa kan ka'e ta'e maalan jedhee si gadhiisaa maqaa ofitti deebi'uu jalqabdaniittu galataa olaanaa irranaa birrataa wayee insarmuu kanatti moggaafachuu jalqabdaniittu jabaadhaa jetta jennee eegne garuu isa kana hunda isaa dhiiftanii hawaasa fuulduree dhaabbattanii hin baay'atte jechuun immoo baay'adhaa hin xiqqaattanii hafarsaa jechuu ta'ee argama kuni shantama fayyadanii tokko haasanii bareedaadha maaliif jennaan yeroo waa waliin jennu keessan jiru ijoollee yeroo waa kekersinu akka jirutti jirra waan ta'eef haalli biyyi keenya keessa jiru akkatti jiru kanaanuu jira waan ta'eef yeroo waa ammoo kuma wal kakaanii waa siifachi jechuun kun utuu bareechee itti yaadame bareecheetuma itti yaadame gaariidha jechuudha ammachuufanii ulfaadhaa galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا نما كما سديف دبتر بنا دعوة تاجرة واتو سديبه
hordoftoota amantii biraa, hordoftoota amantii islaamaa hunda keessattuu daawwataa jira. Dubbii adiliirra dhaabbannee haasofna, dhugaarra dhaabbannee haasofna malee tokko jallisuun ila yookaan motarii nuti Oromummaa keessatti tarii jabaatee naannoo keessatti nu raaffisuu fi laata jechuu shakkiin qabaa beekaa. Maaliif jenna kun kana kanaan ijoollee waan ganda waaqoo guutuu an dhaqee ajaa'iba rabbii argee galee waaqoo nuti waan dhaga'ee waan adda jedhameen kana maaluma jedha laata. Bakka sanatti masjiida tokko eebbisiisuu gaafa nuti dhayne sana bare utuu namichi hadha qubee afaan Oromoo kaa'e inni alaabaa kaa'e hadha indogoggoree mijoon roorroon Oromoo roorroosaati, roorroon hawaasa kanaa roorroosaati. Dhibdeen ummata Oromoo akkaataa inni itti jiru siigalee yoomillee ta'u akkanatti gogamuu dhiisin jiru gar tokko wanna dhukkuba. Maaliif jennaani rabbumatu quraana isaa keessatti obboleewwan isaatti ergee bara obboleewwan isaatti ergee qawmii isaatti ergee bara qawmii walawlaa rahtuka larajamnaaka gaafa jedhan sana ummata Shu'aybiin bookaa milmaan jettamo وما أنت علينا بعزيز وما أنت علينا بعزيز لا ربما تقول على ساعتين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا شوف لا عاديني أمة ساترك وأنا ما جري ولو لا قطوت سلا قومي قد سبب الله سبب يبو سبب يبتا سبب سيفيان وكمان شوباتي وان سلا سيقول نتبيكا jetteni tiradate bar awasni kanko on kabenya sati bako roron ke rorokoti rori kamni ke rorokoti ibdin ke ror kana jettuna ban fedele yoje akuma amantin kanko yeroni to kam kana danfu ibdin ke sana buko nalali sana dukku ke sana wonna tora akkaniti utoti ribarra fi rafi bulun kam akkaniti utoti roron kan ke tisira jiru adada ati dutuni natta edwa Adillee tokkitti duutee jechuun biyyoota yaafte antaayitaa hin du'aa jira. Taayitaa hin guyyaadhaan hamma ilmaan keessa jala akka malee taatuun isin jala waata. Hamma ati guyyaarraa achitti beeloftii ari'amtu hamma rasaasaan hambila gacee erga tarkaanfatee dhufee si ari'uuni asii akkana na godhadha nammoo asii waan ansii godhuun nabe malee. Kanaaf hawaasa keenya kabajamoo jarjaraallee waa jedhaa jechuuf miti. Jarjaraa waa balleessaa jechuuf miti. Kanaafani baalaansii godhee maaliin jedhe isa argannes hin wallaalle hin dagannes. Beinas sini galera sadafnes akka jirutti beena ila sofne male ammo silatu sila akkana kana non jechu battani baay'ee gaari dani sinin jedha saati tuttu qabnu keessan jirru saati sila buma amantaa kana sila lafa kaaftanu keessan jiru maali jennan ana bis presidenti do akkamitti ana waajira isa sana waajachuu isa gaayyotu si amanata ana bis presidenti da dilkama miti anni sibilacho ega filamte أنا في بريزيدنتي لبتي كوما وبركتيمو وأنا في بريزيدنتي تقولني نرابتيمو اتياجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفادا كبجمتو تكو لفادا فيكي والفادا قدتوما رب سنبرا جراتو ammoo ajandaa yoo gochuu yaadanis hin beeknu ajandaa goone immoo waan nuti jirtu waan silaa waliif qabnu ilaalcha waliif qabnu immoo kan daganne ilaalcha nuti ambii namni dhufee jidduu keenya dhufee waan adda addaa kaa'uuni walimmoo sinii galtee walimmoo nu laalessuu qaba dhibdee walimmoo dhibamuu qabnaa jechuun walitti dhaammannaa. Assalaamu alaikum ya ahbaabal kiram abbaa saamaan nyaadhan. أبدأ البركة باسم رب الأنعام أكسمة والفادة قالتهما جزاك الله خير قرآن ربيتي يا سانا ساجالو قرآن بيتي قرآن كراجالو نمجا قلبيتي انقفاق سيلالو نمني كان فريق ديمو واللالو وان خلق مبكا يو قرآن لالو خليفة أرضي تيس الدنيا دالو كان جد إلهي لخان خلق مالو انكر ربي أجالو وريفتولا نسري دانو ملكيسي كرانكي اتجالا يرو من كيس انا متكي نما تدبين اسالا نغمو ويبر يرو من كيس نفكاتي افان كواسا انا وجنين من كيس وانت لما تكوت وانا لا نقول يكتني بر من كيس كي كونو تكون مديبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دامني كم فجافني امر غوجنا غا ولو ارغو
Bade jedhu ani sabtan bada akiltuun kenite male.